هركفوني خبجمتوتا دعوتوتا يتشو بقى نجيان ولتي ديبني الراس خيسون ما دات تكون قبل اسمي الفجرة أكسماس خيسون ما كان اسمه خن إبسوتها ملتي ميديا برودكشني أورو ملتي ميديا ولين توران سكنتا خن اسمي كوب اسمه تها كنديسان سكنتا دا أن إد علي موساتي سكنتا خن مو خن اسمي كوب اسمه جلو أحمد هنگا روما سكنتا تنيا نفانو تراجون أفيراتنيا أسماني دمس سكنتا سندبرس أشياء عارفوني كبجمتوتا في دقيقة دفتوتا أورو ملتي ميديا دا أرانتناس كيسمات نيتن كبجادا نميسين هويدان إيجا ترتن إن شاء الله وأمبري درجتين إيجا نميسين يادن نما دلوتر دلوتتي وان قدّا دلوتاف خاي دبر جرودا أرانتناس كيلومتر ميكا ديمني منا أرتستي كبجمتو تينيت ترجمنا إسيدا وجين وري الدنيا بتنجتي يادا إسيتو مكا إسيداتس إفيبسا hanga sagantaa teenyatti gaa waa iddoo irraa barattanii sagantaan teenya gadumtutti nufaana bu'aadhaan hordofaan afeerraa teenya amma gamanumaaniin kallattiidhaan gara keessummaa teenyatti isin dabarsa. Hayyeemee artistii teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu dura irratti namoota hedduun si beekanii warra sin beeneef of ibsi jetti gaafiin tokkoffaanii mee of ibsi. Ani saartuu sumaayyoon anjaanii. يا نمني أنا يدون أم بيخ أباخ يبيخه أبانك يا أنا مسينا كابو جوتا رمود أفكار ساي نمني ما إسجلان نبيخه كا أني دلسي بيكم تومي تشور بعدين وامبري دادا أكاسيتي إسنيس أرتيستي أسمايو مكادو نانغا ملتوك أبصو أمة روما تيجي دندينيا لغادا إسلين كمسمان رفته إسلين كروان هدو تكوجته قبيتنا وقعد دفتنغا وانتو تسين غماچت هدو اسقسات برچو دندسني غورسوتا ببريدا لار كتنجيتي نبدي قبا غرا غافيتني تكلتمان سنه مي سارتون ايستي دالته اميو ايس جراتي غرفل دريو ايس جراچو بربادي جا غافيتنا مي غبابسيتي نو ديبسي اوكي اني خانين ددد هندورتي دي خاو علمته دردا مغالا غغوبا منا دا فباخيا مسجد بلال برتي أشتين دالده هندورتي علمته سامبو دغا غرا فينفني دايم ما خيانين دفه فينفني ماتوري بروم سخيه فينفني دا سامبو دغا هانغا فازرين كينيا مني داتوري او لايفي كينيا ني بي خاورمون مرتي ang samboda ga hararge gadde bine ga haboti ya fawjin malka jabdu ti yero dera malka jabdu turrechu danga bank nyi hidar rabahu samboda asgara finfinne qajelle ga jirayni khayni oluma gadi yechuda akas madedemu magale oluma khessa yechu duna ma jaba haye gara artisti sartun akamitti dufte wanjaw arti ani arti jalqab xeessuma xeeyyaatu fadhi qaba joollu marraanitti bare arti xeessatti arke male guyyaa xeessaan finne akkanuma joollu marraa xeessumatti teeti maani farke ture ana khaniin arti xeessa seene yaa ga faamiliin xiyaas naannoon xiyaas warri jiru artistoota waan ta'eef xeessumatti ni farkeetu maan wanti jee ammoo akkaataan anti adeemsa xiyyaa akka hojii xiyyaa gorodhee odoon ta'in artii akkuma walitti akkuma nama jireenya wajjin jiraatu jiruutittiin artii fudhadhee deemu jira malee akka uummata haani hojii jee jalagaa jee jala deemee itti qophaa'ee itti xiyyeeffadhee akkasitti fookasitti godhee hojjechaan turre yeruma boqonnaa xiyyaa akkanumatti itti gammadumaaf itti bashannanaa ture jechuudha artii malee nama artiitis miti dinas. Okay waan bareedaadha. Sarto haala ammaan tana deemaa jiruu fi artistoonni keenya kan dura amma fakkeenyaaf abbuma keetirraa fudhannee namoota jajjabaa goota keenya artistii Usmaayyoo wajjin turan akka Abdii Koppee kanas ni ilaallaa Yunus Abdullaahiitis ni ilaallaa aartii tanaa fi qabsoodhaaf fiiguu malee jireenyi maatii isaanii direes hunda kan fooyyee miti. Moor mee saartuu yoo haalli amma gaafa san jiru jijjiirame immoo haaluma akkasiisan immoo artiitti dhufuu keetiif artiin maal siif goote yookiin ammoo ati artiidhaaf maal goote waan jedhamu kana bikka lamatti adda qabiiti mee nuuf deebisme. An artii fi sumaan goone artiin sumaan an goone waliinuu faayidaa anaaf khasaaraa na goote yeroon artii bira jala deemu silaa waan biraa hojjedhe irra gaarii turte dubbatu artiin tirfii kiyyattiin amana si jammar ammaas gaan intala islaamaati hedduu keessa kiyya waan lama beeka. waan lama jechuun addunyaa irratti malee akka akhiraa wajjin hin tarkaanfanne wanni kun hin beeka sammuun kiyyawaan kana itti amantuuf akkas yeroo ittiin kannu gizuma amma hamilee namni tokko bira dhufee giseen annin dhiisa jee akhiraa kiyyatti deebi'e dhufee namni si wasa wanni kana ani beeyta gaa shayxaana wajjin wal mormaat ma jiraatta malee ani
fadhii aartii akkasitti itti burqee akkasitti ittiin hojjedhee ittiin milkaawaa irraa hin harkadhaa sigalee abbaan qiyyaas artistiidha anis artistiin ta'uu qabaa jee mina akkas miti aan keessi ani yeruma akkanumatti itti boqonnaa akkanuma iraftiitti godhuufin iraftii akkanuma sammuu rahaama akkanuma kan jiraami gizuma namni na yaadachiisee yaadadha malee aartii yaadaddoon ani aartii irraa dhimmaas hin qabu fadhiin qiyyaas keessi qiyyaas itti fudhatamaa fi gammachuu hin qabu maaliif akhiraa akkanan fayyanneen beekonni kun tanaaf waan na daangeessuutu jira gammachuudhaan hin simanne jechuudha. Isinis nan simanne anis isin simanne. Sirri. Wal mormaatu malee hangana geessan jechuudha. Wal mormaatu malee anaaf aartiin anaaf jireenyaas miti hojiis miti jechuu barbaada. Okay waan bareedaadha. Mee saartu amma gara xiqqishoo itti deemnee jirra. Haala ammaatii hojii wal qabatee amma sirbaati guyyaa 5 dura daleedee agarree jirra. Intullee hedduurraa gammanne. Sirboota kana gaa informationis duubaallee guuruudhaaf hanga takka lafaanee turre. Namni tokko saartuun sirba san seenaa dhugarraa daleedee addunyaa jaalalaa keessatti miidhamteeti sirba san seenaa dhugarraa daleedee jaa namni tokko immoo moor ooma normaala ergamuu dabarsuudha daleedee minaamin jaanii kana keessaa kamtu dhugaa itti amanta. Waluma keessa jechuun seenaa dhugaatis ni qaba namni yeroo hedduu ati ni jaalatta hin milkooftu jaalalti tun haafayyita wanti godhaa deemti ni jirti dhugaadha seenuma dhugaati. Namni akka ati feete argachuudhaaf ni ulfaata namni ati jaalattu sin jaalatu namni ati hin jaalanneetu si jaalata haati itti fannitus namni wanti hin jedhu baali wooma bakka wooma jiru seenuma jijjiru walitti daddalegee midhaman. Ati garuu akka dubartii takkatti silaa dubartiin takka nama isii jaalatu yoo argatte bareedamu nama ifi jaalatu yoo argatte bareedaadha itti yaadda. Namni hundinuu gaa uumaan namaa dubartii gisee dubartiin tun namni hundinuu akkuma bifni adda addaa amallinis adda adda qaba. Amma namuu akkaataatti beekuu qaba. Namuu akkaataatti wal barsiifatee qaba. Jaalaluma keessattuu heeraa fi aadaa mataasaa qaba jaalaltii mataasaa ibsuu danda'e. Namni hundinuu akkaataatti simateen wajjin jiraata. Anis akka mataa kiyyaatti deema amma fakkeenyaaf namni tokko nama giltsiin fadhu dhiironni anammaan giltsiidha nama ifa jechuudha dhoysaan beeku ifa nama dhugaati an kijiban beeku an bakkaan jiru dhoysu dhugumaan dubbadha namaan jaaladhuttis tokkaa sossobeen beeku dhugumaan hin jaaladha garuu namoonni immoo akkasiin barbaadan oduu namaati addaan si baasa oduu namaa kijiba adda addaa sirra kaayanii kuftee cabxe siin jaanii waa hedduu jaanii maqaa adda addaa sirra kaayu kana keessatti laayifiin keenya raaqama jireenyi kee wanti ta'a dhiironni immoo namoota dhalaa akkanaa simataniitu jira ni fadhan dhalaa dhoysitu fakkeessitu nama fadhuutu jira nama giltsiin barbaadu namni ani immoo giltsiidha rabbi giltsii godheen uume gaan dhoyfachuu hin danda'u fuularraa na ifa kijibu fakkeessuu hin beeku fakkeessuu dhabuun kiyya kun garuu akka namiidhaa jiruun bareetiin jira namni fakkeessuu barbaada amma ani waan naa galee takka jira laayifii namgaan dabarse kana keessatti nama wajji jiraachuudhaaf dirqama akkaan fakkeessuun qabaa. Jeetiin amanee jira fakkeessu san immoo uumaa keessatti guyyaa keessaa fiduu hin dandeessu hin bitattus waan kana waan fidduu miti kanaafuu bakka ani hobaan jiraachuu qaba nama wajjin jiraachuu hobaa jiraachuu wayyaa jeetiin murteessa maaliif hanga rabbii nama keetii gilsiisii kan nuti numa jiraattaa jechuudha. Akkana jaa amma gaa deemnee wantoota ati silaa akka siidatti uummata keenyaaf keessee bira gaa jira wanni guddaan kitaaba abbaa keetii eebbistee jirtaa jaa eebbistee. Finfinnettis eebbistee nutullee laalaa ture laayifillee dabree ture liivillee haramaattis eebbistee turte. Ka Finfinnee kana yoo akka misifannaan isaadhaa ka Finfinnee kanatti maaltu si mudate mudannoon yeroo isa hojjetus ta'e yeroo isa ol baasuudhaaf eebbisan irrattis ta'e wanni si mudate yoo jiraate gara haramaattis ceenee achuma akkasumatti eebbisan irratti maaltu si mudate waan jiru. Yaa wanni Usmaayyoo jechuun waan guddaadha jechuun waan Oromoo hunda ilaallatudha. Wanni Usmaayyoo hedduu ulfaataadha baattee waan kaayyoonni isaanti wareegaman hayyoonni keenya hedduutu wareegamee jira isaan hunditti wareegaman fakkeessu amma ana qofa otoo hin ta'in micoora abdii qopheen jirti naayilii waan kana otoo hojjetu jirtu namatti seeneetu beeka waan kana tokko waan ati laffaatetti maqaa harkachuu barbaada tokko waan ati dafkitetti taa'ee nyaachuu barbaada tokko jee an walii wallaale barri kun bara akkam keessa akka jiru walii wallaale ani waan kana gizeen dalagu kitaaba kana maxxansarraa kaasee family fi nama nan jaaladhutu na gargaaree na cira dhaabbatee waan kana godhe family jechuun namootaan itti dhiyaadhus too yaadaanis ni naf gargaaran garuu waan yanti gargaara itti hojjedhe kanatti abbaata kaanis kana dhufe hundinuu waan yan godhe kanatti anaa godhee siin jaa siigalee haati fidheessu hundinuu waan ati laffaatetti maqaa barbaada siigalee
sirbaadnaan tokko na yaadachiisa gizee hundu sirbaadnaan sanis hundu ifdaada maqaa barbaada waliif wallaalee kamtu nu yaada tokko illee kan nu yaadu hin jiru hundi maqaa barbaada hundi ifdaada tanaafaan na wallaalchiste qalamma daara finfinnee irra gaafaan qophaa'ise namootuma kana tokkooniin zuuriyaa khiyya naammarsanii bakka waan ati laffaatetti abbaa ta'uudhaaf si jaamsan si galee odoonni san fokkotte isii bara akkas jennee dinnee ni jaan odoo isiin bareed bar nuti tokkas godhee jaan si galee afaanis walii wallaale qalammada waan kana gizee gootu haa waadaa seena sagantaa qopheessite waadaa san kan guutu hin jiru ammaan cirootti gizee afaan qopheesse tokkoffaa dhimmi siyaasaatis dhimma Usmaayyootu hojii wal qabataadha dhimmi siyaasaatis hedduu na miidhee jira dhimma siyaasaa kana keessatti finfinnee keessaa miti siyaasaan olii kanaa fi gadii kana jirtu wal dhabdi siyaasaan karaa Harargee kana jirtu faallaadha ilaa amma bakkuma dheengaddaasan jirti uummanni keenya kaa bulchiinsi hundinuu eenyuma takkaa jechuudha jarri lamaan kun olii kanatti immoo uummanni kee mirga kee eega mirgaa fi dirqama ni beekaa siif kabachiisaa jechuudha karaa olii kanatti finfinnee kanatti ani kabajaan warri finfinnee kun waan abbaa xiyyaaraatti na cinaa dhaabbate ammoo Harargee keessatti gizeen Harargee addaraasha gaafadhe amma dura addaraasha naa kanname deemee warra kiristaanaatiif kannan anaaf isaan guyyaa sagantaa karaa wal qabna anis sagantaa kanaan beeksifadhe isaanis sagantaa kana beeksifatan achirratti addaraasha faanarraa fuudhan na dhorkatan jechuudha guutumatti maaliin achi qaqqaba Usmaayyoo akka ilaalcha biraatti ilaalan ilaalcha akka biraatti ilaalan dhimmi isaan irratti naaf galu dide la siis hin didanii waan takkanii gaafata tolee siin jaan mee fakkeenyaaf maal jeetiin siibsa aawultii naa dhaabi hin jaan aawultii sii dhaabna siin jaan mana fincaanii bira sii dhaaban akka namuu dhaqeetti fincaanu sii godhan si galee yookaan bakka takka bakka ati feesu siin dhaabanii jechuu barbaade irra dibaa taate dubbina Harargee tokko akkas na godhanii kantiibaan ciroo maallaqa waadaa seenee ilaamaan kafalle kitaaba firii 500 narraa 500 fuuna jaanii 200 fudhatanii dhabamsiisan ilaamaan naan kafalle numaan dhiise haramaayettiin gabbu'e adarettiin gabbu'e adaretti sanuma darannatti hammaatti adarees warra nashiidaati wajjin wal afaan na fidan saalaafaa ijoolleen sanis ijoollee irra hayyuu taatee ijoollee Oromoo taateeti narraa sagantaa san Usmaayyoo haa dursuu ja'an malee addaraashaan han qabadde isaanii kannan isaanis beeksisatti godhan anis beeksisaanti godha سيسين دي تاني جيبر جري ولا فان سفيدن ولا فان نفوت كدرج ورا نشيداتي وجو ولا فان نفيدن جولين نشيداتي في نتيجة خايون خيني توكو يا أمانتان خيني تكافان تكدوبنا عادات تكقبلوا أنتف أباس عني وأنتف Usmaayyoo mucaan والله ربي ساقة بجو كنا جي إرنا دبرة جودا سهلاسا أما جا أحسن أبسيدين هرماي يونيفرسيتي دفع هرماي يونيفرسيتي نانكو بيسين سجنتا سبونسران غافت دي جرهان سبونسر غافت دي خانتي sponsor isaan gaafadheetiin ani sponsor sanarratti waan ati feetu abulabulu si godhu waan ati feetu kana si barbaachisa sponsor yookaan maallaqa muranii siin kannine waan si barbaachisan daangaan sagantaa Usmaayyoo madaallee naa qopheessan annaa qopheessaa sin jenne fitiin qopheeffadhaan tooftaan itti fayyadaman namaan fidee fiduu hin danda'u namaan an barbaade yaamuu hin danda'u si galee Usmaayyoon nama siyaasaa sirbi siyaasaan sirbi Usmaayyoon sirbamin faajaa warri yuunivarsiitii naa hedduu ilaalchi isaanii hedduu maallaqa meeqa na kafalchiisanii sponsora guutuu waan isaan na godhan hin jiru jechuudha si galee miidiyaan quba qabu akkas yuunivarsiitiin sponsora godhetti akkasitti yaamanii namoota an artistoota hangana na faa dhufanii jee afeeree hunda tikeeta isaanii karaa tooftaa adda addaatiin kaansil narraa godhe yuunivarsiitiin hedduu na gaddisiisee hedduu waan isarraan eegamne godhe ammoo waa hedduun dubbatanii malee ani darasanyii hundaan qaba namoota tikeeta makiinaan dhufuu qabu isaa dhufan nuti kafalaa naan jaan nuti kafala jaanii waadaa galan ani screenshot godheetiin kaayyadhee jira waan isaan jaan tishartii hanga attamame san hangana attamame naan jaan garuu hanga attamame san ijaanii nagarreen sagantaa kiyyarratti waan ani qopheeffadhee waan proposal barreeffadhee isaanii geeffadheen isaan abbummaa sitti fudhatanii sagantaa kaameraan tokko hin jiru gaafa sagantaa Usmaayyoo san qophaa'a kaameraan tokko moobaayilaan waraabame sigalee moobaayilaan waraabame akka kaameraan hin dhufne godhan akka artistiin ani sagantaa sanarratti afeeree sirbuu danda'u baandiin dhufuu qabdu jeesan dhufuu akkan goone hoo dhufame sirba Usmaayyoo sirbama jechuudhaan akkan sirbamne jalqabarraa addaraashumaa yuunivarsiitii keessa Usmaayyoon hin malu jaanii na dhorkatan addaraashni garuu lafa jira turte jechuudha innaagaa yeroo kana keessatti ati waa'ee siyaasaa akkamitti ibsita akkaantiin sun qaba nama cancalameetiin jira maaliif hundinuu akka walitti hin jenne ummanni nagayaanis ni jira ummanni miskiinaa jira ummata na cinaa dhaabbatu hedduu jira ummata amma hedduu jira amma nama akka Faree Aliyyifaa jira nama akka amma ummanni olii kun jiru hundinuu namoota hayyuu miskiinota Oromoo hojjechuu jiru nama cinaa yaadaanis ta'e na cinaa dhaabbatu jiru kun
warri gadaan gadii kun agartee qoshaan qoshurri kun bakka makaleessaa jiru ifiifuun jijjiirre namni jijjiiramuu dura ifiif jijjiiruu qaba jijjiirama kana gisee jaan an mataan kiyya dura if jijjiiruun qaba bakka kaleessaatirraa ka'ee jijjiirama mataa kiyya irratti hin finne nama irratti jijjiirama biyya guddoo dhiisi biyya guddoorra jijjiiramni hundi jaamee hin jiru si jammar abbaan kiyya nama Oromoof qabsaa'e malee nama paartii takka qabsaa'e nama gandaatii miti nama Oromoo maraaf qabsaa'e si galee namoonni waadaa galan immoo akkanumatti maqaa isaanii achirratti fi yaamanii caljoo jira nama amma waadaa seenee waadaa isaan guunne hedduutu jira ni beeknaa jechuudha an kan nadhibe kitaaba Usmaayyoo kana bar maallaqi yaani maxxanse maa fuudhanii callisan maalaan kafalle waallaquma kiyya maalaan kafalle waadaa naa seenaa zeesin kadane tokkoffaa warra waadaa dhiisii warri waadaa turfiidhaa dhiisi warri waadaa bar waadaadha waan siraa fuudhen qabu afumaaf jee ifumaaf cabse warra kitaaba fudhate yoo kitaabni kun bar maallaqaan attamtaa si galee amma warri ciroon ardii irra jiruun kantiibaan ciroo san illee ajaa'iba nattaan si galee warri ciroo immoo ardumarraa hin jiru jechuudha sagantaa ciroo san ittiin nyaadhame dhugaa dubbachuudhaaf harar daran harar sanam ani gis amma maali murteeffadhe abbaan kiyya ani biyya tanaa bee an baqaam tujjaaroo mun qabaan ani sirbaa fi jinni jaankaa sirbaatiif aartii irraa fagaadhe inshallah rabbi abbaa kiyya waan fayyadu godhuudhaafan abbaa kiyya irraa hajji dhaynaan gahaadha wanni na barbaachisaa kan gaafa biijitu wal qixxaattee maayettee siidaa isa fakkaatu dhaabdaaf bakka haaraa dhaabdaaf bakka najisa isaan jaansan itti miti si galee kana achi wanni na barbaachisu an abbaa kiyyaaf hoon dandee karaan irra jiru kanaan ilaa irra dabrisan fooyyeessuudha karaa rabbiin jaalatu irra deemee karaa rabbiin jaalatu karaa abbaan kiyyaas ittiin ni jira miti isa waa godhuufii danda'u ilmoon abbaarraa gizee abbaan gizee sirra akhiramee ilmoon waan godhuu qabduutu jira waan aan abbaa kiyyanarraa eeggatu addunyaa kanarratti eeganii na dura kute waan isaa godhu addunyaa irratti godhuudhaaf ani ififis godhuudhaaf malee kana booda ani sagantaa je'ee Itoophiyaa tana keessa biyya xiqqaaqishoo tana keessa deemee waa maqaa abbaa kiyyaatis kana booda hin kaasu sagantaa isaaniitis haadhiifatanii si galee ififaa qopheeffatanii silaa Usmaayyoo nama akka ilmoo qabaachuu baate itti tola beeki silaa ilmoo qabaachuu baate olii gaffi fiiganii agartee haa olii gaccacahanii waan kana godhuudhaaf qopheessuudhaaf abbaa irratti hoo barbaadan